Hayyee kabajama uummata Oromoo hawwanii fi manguddoon kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa akkasumattis dargaggoo fi shamarran bareedduu Oromoo tan kiristaanaa tan musliimaa tan waaqeffataa bakka jirtanitti nageenii rabbii an obboleessa keessan biraa isiniif haa ta'u. Ibsaa fayyumaa ibsaa eegamu. Intala gaatti gammadeetiin jira rabbi haa guddisu intala teenya akkatti barsiifte ammeezi barachuun beekudha. Ibsaa jaalalaatiin baana. Kun dhaddacha keenya kabajamaa kadhiigaan biqilchine kalafe abbootii teenyaan jaarre dhaddacha kabajamaa barcuma kabajamaa dabbaala mootii gaaraa dhaddacha kabajamaa odaa bultumii kassooban dubbanne kan raajii ajaa'ibsiiftuu malee hin dubbanne calaqqisa dhugaa uummata Oromoo kan sodaa tokkollee hin qabne. Caalaa hordoo akkami caalaa fayyaadha gaddisaa akkami welcome. Tole kaleessa manguddoon teenya wal mariirra turte. Manguddoon sun wal mari'achuun dura kan poostara san kufaatii Abiyyiin booda je'ee dalage bulloo nama jedhamu kana. Suuraa isaa keessaa dhiiseeti attenshina namaa harkisuudhaaf akka namni inni eessa jira ji'uuf keessaa hambifatee jechuun suuraa jalqaba dura. Hogguutu akka ni godha waraana isaatti kannaa barra tiiticha isaatti kannaa gariiba isaatti. Amma karaa gartee faannootii fi karaa Tigraayin karaan harkaa cufamee jechuudha. Ammas uummanni Oromootti kanaan gara kanaan dhufe hayyootaan hayyoota san hunda sobee jira. Kan kana hunda kana duraa waliin galin biyyatti galanii amma waan walii galan hin qaban. Kana hunda walii qabeeti hayyoota qulqulluu dhiigarraa ta'an hayyoota sanii hojii taa'uun qulqulluu bulloon gootu. Laal nama bulloo jedhamu kana hayyoota sanii wajjin taa'uun qulqulluu isan gootu dhiiga Oromoorraa. Akkuma obbo Baqqalaa Garbaa jaa warri dhiiga Oromoo dhangalaasa dhiifama uummata gaafachuu qabaa jedhanii bara. Hayyootan sun hundi Profeesar Mahamad Hassan hundi warra inni sobe kana dura. Kabajamoo Bayaana Soobaa hundi warra inni sobe. Aksanuu akka isaan irratti boosa ta'ee nama guddaa ta'e tokkotti wanni irra jirtan waan guddaadha ja'anii bara. Keessa taa'ee. Hayyootan sun Profeesaroota obboleessa kiyya. Profeesar Mahamad Yuunivarsiitii barsiisaa guddaadha. Profeesar Mahamad Addee. Obbo Bayaana Soobaa guddaadha. Profeesar guddaadha. Barsiisaa guddaadha. Waan Jawaarii waliin malaatiimi. Waan inni hogganaatiimi. Qabsaa'ota gurguddaadha. Qabsaa'ota safaataan seen obbo Bayaana Soobaa fa'aa. Beektota akkanaan seen beektota seeraati. Kana wajjin tokkoof godheeti. Keessa naataa barji'ee. Tanaan Oromoo sobda ka'a. Tanaan Oromoo sobuu deemtan maas. Abadan. Beektota gurguddaadhaan ati wallaalan. Beektota qulqulluudhaan ati harka xurii harka dhiigaa. Oromoon sobduu quba qabaadha. Namtittiin naan. Daarekshina jijjiirachuu dhiisi. Hantuunni tokko goda kana hoggaa baasan goda kana seena. Hoggaan goda kana si baase goda kana seenta. Abadan ni jalaan baatu hoo. Abaajaal yoo rasuula qofa jalaa bahe ni jalaa baataa hoo. Yaa abaajaal zabana kana abbaa wallaalaadha. Abadan.
beektota keessatti lammadammaa as keessatti beektota fiddee obbo Baqqalaa Garbaa jechuun guddaadha. Akkatti taphatte ni beekta. Saree goote obbo Baqqalaa Garbaa. Profeesar Isqeel profeesar guddaadha. Profeesar Sabaataati miti. Kana wali qabatteete kan amma kana gamma kanaatti gamma kan UK jira. Kan achi Kanaada jira. Kan maal jira. Kana hunda wali yaammatteete ammas dhuftee akka haaraatti of gaaromsite mataa nama coruu deemta. Inta'u siif hin fudhatan hayyoonni sun hin jiru. Maal jira? Maal jira? Eessa jirtoo? If qulqulleessite gaaromsanii hojii ta'e maqaa gaariin si faayanii. Baqqalaa Garbaa qulqulluu dhiigarraa. Profeesar Mahammad Hassan aaddee qulqulluu dhiigarraa. Hattummaarraa. Qabeenya Oromoo saamuurraa. Ilmaan Oromoo ficcisiisuurraa. Obbo Baay'ina Soobaa qulqulluu dhiiga ilmaan Oromoo balleessuurraa. Kanneen keessa dhokattakaa. Kanaaf akka jalqabdetti mataa keetiif raawwattaan siin jedhe. Hayyoottan qulqulluu hin booreessin jidduutti deemte. Jettaa bar jidduu seente. Ana Jawaarii bar suuraa ta'e keessa dhiiftee bar yaa bullicha. Akkana jettaa bar boo. Oromoo maayik barsiisa laata. Sikkufeetiin jira Johar. Shit. Kwa si godhe qofati. Direction jijjiirata. Kaleessa. Sittiin qoblaa qottu. Come on, me man. Huh? Kaateeti bar hoggu takka ifuma kaateeti suuraa san ifii keessaa ifan biftee akka Jawaarmee siin jaan attenshina barbaaddaa miti nama soofdaa baratilleen nama shawwaduu feetaa bar eegasii mas keessa si deebisan nin jireeddaar akkanatti Baqqalaa Garbaa bira teessi waan gooteen beektu. Profeesar Mahammad qulqulluu guddaa bira teessi kaneette. Kaneette teessi birbulloon. Ati Haacaaluu nyaattee bar. Ati Haacaaluu nyaattee. Kaneette teessa uummata qulqulluu bira harka dhiigaatiin. Qeyroo kuma meeqa nyaatte ati maallaqa miliyoona meeqa nyaatte ati. Oromoo kennite ati arra akka haareetti as deebitee dubbattaa namtitti. Deemtee raftamoo raftuudhaa bar calliftee hayyootaaf gadhiiftee karaa. Dhaggeeffadhu Abiyyoo kuffifates Oromoo kuffisa malee ati hin kuffiftu. Kijibaadhaati. Kijibaadhaati waa tokko harkaan qabdu. Ni kijibda maallaqa barbaada deemtaa. Tooftaatti maallaqaan guurrattu. Ati ka Jawaar jaamte kun. Ni kijibda. Hinaaffaa. Atilleen gariibni keetilleen hafuuftuudha waliin. Kuftuu eega kuftee booda hayyoota qulqulluuniif kaasuu barbaadda. Kijiba. Gaafaati Oromoo gurgurtu achi kennitu hayyoota kana dhiiftee hin deemne bira. Darbitee bira hin deemne ati. Eenyu yaadattee beeyta ati. Hanga Profeesar Mahammad
Mamata san miidiyaa gubbaa dubbatanii falmatan. Ati maal godhaa turteeti? Kijiba. Hayyoottan Oromoo qulqulluudhaati harka kee dhiiga. Johar namtichi jedhamtu kun. Kuftee jirta hayyoottan sanii hojii tasa. Kuftee jirta. Hinjirtu. Hinjirtu keessa. Kijibaadhaati. Kijibaa harka dhiigaati. Ibiddatti namni qabsiiftu tokkolleen hin jiruun siin jee namni siyaasaa si dhaga'u hin jiru. Namni galaanni fuudhee omocha qaqqabataa mi oguta akkasiichi fiida. Faannoo faa bira dheeta achitti hoggaachiisi kana masas fiida. Ija. Profeesar Muhammad Sanadee bira ta'e isaa bar profeesara guddaa yuunivarsiitii Ameerikaa barsiisu my friend. Profeesar Muhammad Sanadeeti bar. My friend. Si galee? Profeesarri bareedaan sun Profeesar Muhammad Sanadee jedhanii. Guddaadha. Guddaan ammaa si gubbaa taa'u sun baay'ana soobaati. Atuu ni beektaa. Sadarkaa isaa. Warra harka dhiigaatii miti. Warra Oromoof caccabee dhume. My friend. Durri jedha miti. Qabsaa'ota dhugaati. My friend. Warra qabeenya isaaniitiin Oromoof qabsaa'an obboleessa kiyya. Warra qabeenya Oromoo coranii miti. Warra dhiigalmaan Oromoo dhangalaasanii baqatanii isaan. My friend. Baqqala Garbaas. Baqqala Garbaa umrii isaa guutuu qabsa godhe. Profeesara guddaa barsiisaa yuunivarsiitiiti. Haye. Si wajjin tokko miti my friend. Kana jidduun taa'inati qulqulluudhaan miti barachuudha qabda ililli si barsiisuu qaba. Khalaas. Ililli si barsiisuu qaba ililli teenya si barsiisuu qaba. Barachuu qabda. Altabaarkim ነው. Hinbeeytu qabsoo. ማጭበርበር እንትን ነብረዋል። ማጭበርበር አንበሳ ነክ ማፍሬ ሲያርካ ኩፍቴን ቀብዱ ማይናስር ባሊዛ አገረ የልቴን ፕሮፌሰር ማመጣ ዲፍረቴ ሲብር ብሎል እንዲበር አረዛሬ ተሳክቷል የቲበርና አክይሳን ሰንረት ያላፊታቴ ዱበት ይበር አኩመ በቀለ ገርባ ፋይሲ ነው ገንቱቲ ባና ሶባ ብረከኔት ዲሲ በረቦ ባያም ብራ አቦቲ ዲየ ብረከኔት ይዲበር አወላሂ ሰደርካ ከምጥሲ ከኔሳኔ ወጅታው ባና ሶባ ቲቪ ፕሮፌት ቴሌቪዥን ጉባት ፓርላማ ላይ የተቀመጥሽ መሰለሽ እንዴ? ሰኑ ጀከ ተኮም ብዬ ወጭ ሲሴ ያዲወር ገሪብኒ ቱን ብዬ ተኮም ጆሃር ብዬ ወጭ ሲሴ ኦሶ ጉርጉዳን ስንተታው ማል ብዬ ተኮም ወጭ ሲሰው ማል ብዬ ተኮም ጀቸ ተኮም ብዬ ወጭ ሲሰው ከበለ ተኮን አከነት ረራሰኒ ፉደን ፌደራል ተኮር ካምባሁ አከነት ረራሴ ሐላለ ታአኒ ጓይ ጎቱማ ሰውን ነመንዲ ቡበር ማ akkana gurra tokko rarraasee maneedhaa galchee mi gaafa biyya jiru maal waccisiisa maal akkanatti gurra isaa rarraasee maneedhaa galchee maal dubbattaati maal meemee maal dubbattan bulloo fi jinni jahankaa jira joharii fi jinni jahankaa jira federaalli kana qabeeti gurra tokko qabee maneedhaa darbee mi maal abiyyi kana qabee bush yoom dhiira garte osirraa fixeetiin jira. Kana caalaa sitti hin dheeressu. You understand me? Isitti barreessaa bar kufaatee bishii boodeette. Laal harargeen si wajjin ati akka ati yaaddeessan taatee jiddugala qabsoo gaagawwaa hin beeku. Ibiddatti seentu dubri keenya aangoorra jira. dhiirti teenya daldalarra jirti dhaggeeffadhu. Abadan. Dhaddacha keenya murteessan sin jee abbootii teenya murteesse.
dhaggeeffadhu. Achi biyyarraa dhalattee hogganta deemte.